Jirra jirtu kan lammii Oromoo tahe walaloo wayiitiif har'a kunoo qophaa'e walaloon tiyyallee abiyyoot kaasa'e maqama akkanaatu ani yoom takkaa dhagahee abiyyoot jedhanii madirakii irratti baasanii sababbii isaatiin hayyoota Oromoo nyaatanii kunoo Hacaaluu Hundeessaa nu jalaa ajjeesanii maaltu isaanii hafe laataa kan biraa maal barbaadanii hojjettoota OBN hundumaa hidhatti guuranii Oromoo nyaanna jechuutti ufumaa wal nyaatanii Oromoo nyaanna jechuutti ufumaa wal nyaatanii Jawaar faamee namuu akkamsitti fakkaate gabroota akkasii Minilikiin faaseete lafee ilmaan Oromoo akkasitti nyaatte rabbiin si hin dhiisu gaafa ati duute gama duutellee masaraa keessatti awwaalamtaseete achi keessa teettee uffata jijjiiratte lammii koo sodaachisuudhaaf baay'ee tattaafatte Oromoon koo garuu duruu waa barate akkasii hiyyoon qaama guddatee keessa xiqqaate gantuu fi yartuu jalatti baattee hayyoota Oromoo mana hidhaatti guurte atis hin jiraattu kana Oromoo sitti kutate